Ayyem ka jimmaadha maqaan isaa Zaakiri mucaa hiriyaa isaa kan isa wajjin ture jechuudha. Karatti gaa makiinaa isa kana isa san biraa buusanii kana makiinaa keessatti hambisanii kunis egaa achirraa baay'ee deemaniini akka isinitti himetti makiinaa gartee shaantaa keessan harkumaan osoo tuttuquu irraa baname makiinaa san keessaa utaalee eega sanboota guyyaa zuhuri kana namni natti qajeelchee akka sanitti fiigaa gara kiyyatti dhufe. Eega sanboota akkanatti teenyee hoggaa wajjin haasofne waan akkanan na mudatee jee natti hime isin amma mucaa amma Zaakiri suuraa asirra keenya mucaa kana barbaadati namni isa beektan namni walitti dhiheenyaan beektan yoo jiraatan suuraa kana namni TikTok irratti viidiyoo waraabaa wallaalamu jechuu namni isa beektanis wallaaltanii wanni kun guyyaa har'aa ganama har'aa kana kan tahe mucaa kana sheer gootanii hiriyaan isaa kunis biratti kun mucaa jira waan ta'eef nama san akka inni irra jiru bakka inni jiru yoo agartan baaftanii nutti himtanii jechuudha. Hayyee. Ani amma Kasimoo Biiroobe toora sa'aatii sadiitti miilan deeme ture. Miilan deeme akkasitti mootummatti illee dhaga'ee mootummaa illee nallee hin qabne na argine allaa walan beekan rabbi. Mucaan kana sogga buusan uummanni achi jiru fuulli isaanii mul'atu fuulli isaanii abaa gurraacha washaganii jiranii. Mucaan xiyyaa fitanti harka rabbii jirti rabbitti hirkadhu naan jedhu. Gaafa gabbuullee mucaan ana wal jennaan. Gochi kuni kan raawwataa jiru Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo dhiirillee shamarrillee of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dallaalan taaneen deemuu akkasumallee kuulleen beektani kuulleen illee waan isii mudatee jiru ija isiitiin mataa murame kan argitee jirti. Gocha akka kanaa isatti arginee turre duraan dhageenyee turre imaantuu bini beektanii sagantaa isii mudate irratti waan isiin kaaftee dubbatte argitanii turtan dallaalaan deemtee nyaata dhorgattee guyyaa lama kalee nama keessaa guurrachuudhaaf waan akkasii godha waan ta'eef of eeggannoo godha. Ni beektanii imaantuubii waan isin jedhaa turte ammas ijoollee kan halkan dhufanii fudhatanii deemanii viidiyoo kana guutuu sagadi isinii lakkisa kan kuulleetii duraa duubaa wajjiniin hanga xumuraatti dhaggeeffadha. Viidiyoon kun garaa nama nyaata waan deemaa jiru kana ija qalbii qabuun ilaaluu qabna. Dallaalan taaneen akkasumallee nama hin beeknetti illee dhaquu miti bakka hin taane dalagaa hin taanellee dhaquun hin taatu yeroo ammaa kana kalee nama keessaa guurratanii nama gataa jiru waan ta'eef rabbiin nu haa tiksu rabbi sin haa tiksu of eeggannoo cimaa godhadhaa isiniin jedha of eeggannoo cimaa godhadhaa. Meen viidiyoo kanarraa waan argeessan waan hubattan isinuu ni argitu. Kanaafuu ammas amma xumura sagantaa kanatti nu wajjiniin ta'an affeerraa kiyya. Mee jara na kuullee waan isin jettu dhaggeeffadhaa. Hayya. Ni dhagaamtee. Ayo beri dari anak kulle itu TikTok rakyat ada yang jauh siapa kan yang orang ada kode karena aku tadi ada jauh di mana berapa segini kota Franco nanti komedi berani mungkin waktu kan sebenarnya itu kalau orang sebentar dia itu tergambar hari kabar kita itu tergambar apa yang si aman nama cerita Dallaan faati koon akka illee ni hojjeta. Manumaaraa keessatti jechuudha. Obboleeyyan rabbii. Akkasuma wajjin alaabaa wanti ajaa'ibaa nama godhatte jechuudha. Kalee guuraan jabaatee obboleeyyan rabbii jiru hundaata. Mooqaa keessa namarratti ergadda. Mooqaa keessa namarratti ergadda. Ragama daldaalaa ni beekuudhaadha. Nama keessa waliin ergadda obboleeyyan rabbii hundaadha. Kanaafuu inni gaditti kun waan dhiiggee hundaatee shakkarratti godhatee Addaan satu berbeda jauh. Harga sedikit banyak. Mata nama kita dapat daya kemungkinan orang boleh kehidupan. Ada kesibukan juga dengan kota bukan seperti masih toko dosa. Nama bukan aku mana masih kamu lagi. Ada lalu pada nanti ada. Nanti nam adi di mana kerana masih berusia tak mungkin seperti itu. Orang boleh kehidupan kena kena. Itu kena kena. Terjadi itu di sini barang. Jadi aku rasa seperti Kenapa jangan kita berlebih di sini mana itu tapi ini perlu apa? Apa lagi dan mana itu kerja. Pakai juga ni kena kerja itu kerja. Insyaallah kalau tidak apa itu kena pula. Maka pun tak ada bagi yang mana kita kira ni. Kulle. Ammaan tanati nama gartee miti bakka san dhaqee mataa jiidhaa mataa murame jiidhatti dhufee argee jira jette.
والله جرى خيني قوسا سينا والله لقاد بتو جرتي بويانا دفت شبخان كي ينانتلا وجتتي بويانا دفت والله شبخا يسيتي دلقو دي ملكات والباتي دبتي ترتي يا جرى خيني ربي وهاباس يا ابو أكناتي جرا خيني جرا دادا سجلين ثنا شير قدادا والبران تبرسا قولنا من بين جرتنا إيه والله ربنا عارف قولي Ayyee mucaa jimmaadha maqaan isaa Zaakiri mucaa hiriyaa isaa kan isa wajjin ture jechuudha. Karatti gaa makiinaa isa kana isa san biraa buusanii kana makiinaa keessatti hambisanii. Kunis eega achirraa baay'ee deemaniini akka isinitti himetti makiinaa gartee shaantaa keessan harkumaan osoo tuttuquu irraa baname makiinaa san keessaa utaalee eega sanboota guyyaa zuhurii kana namni natti qajeelchee akka sanitti fiigaa gara kiyyatti dhufe. Eega sanboota akkanatti teenyee hoggaa wajjin haasofne waan akkanan na mudatee jee natti hime isin amma mucaa amma Zaakiri suuraa asirra keenya mucaa kana barbaadati namni isa beektan namni walitti dhiheenyaan beektan yoo jiraatan suuraa kana namni TikTok irratti viidiyoo waraabaa wallaalamu jechuu namni isa beektanis wallaaltanii wanni kun guyyaa har'aa ganama har'aa kana kan tahe mucaa kana sheer gootanii hiriyaan isaa kunis biratti kun mucaa jira waan ta'eef nama san akka inni irra jiru bakka inni jiru yoo agartan baaftanii nutti himtanii jechuudha. Hayyee. Ani amma Qasimoo biiroo toora sa'aatii 3 miilan deeme ture. Miilan deeme akkasitti mootummaatti illee dhaga'ee mootummaa illee nallee hin qabne na argine allaa walan beekan rabbi. Mucaan kan as hogga buusan uummanni achi jiru fuulli isaanii mul'atu fuulli isaanii abaa gurraacha shaganii jiranii. Mucaan tiyyaa fitanti harka rabbii jirti rabbitti hirkadhu naan jedhu. Gaafa gabbuullee mucaan ana wal jennaan qurxaan madalamu fuulla yookuni takun asiinis akkasuma qaamna ishee hunguutun. Nadhaan qurxaadhaan jechuun sibiila nadhaanii natti cufan sanduuqa. Sanduuqa san keessa akkasittiin kufee beeyanii ammoo isa kana yoo obboleeyyiin kiyya rabbii. Rabbiif jecha mucaa kana yaafadha Zaakiri maqaan isaa. TikTok jalatti namni beekaman keessumaa qajoolaa ijoolleen Jimmaa rabbii keessan sodaadhaadhaati mucaa kanaaf furmaata jawaalli kiyyaa fi keessaatillee bakka jiru bakkuma dalagnu jira. Ammoo gochi kun kan irratti gaggeeffame halkan irraa sa'aatii 10. Ani araba biraa dalaga inni araba san bira dalaga araba isaati kawaan kan nuroo bule nama 5 araba isaa nan beekammoo maqaan isaa akkuma reefu sinin jee Abu يا أخي أنا صفاتوني وأنا أصوم بك يا أبو لجنك يا ربي. هاي بقى ربي سباسي بقى ربي ستي سيفيد سينجنا Zaakir kana namni beektan footoo kana namni beektan namni itti dhihaattan mucaa kana sheer godhaati footoo isaatiin baasati inshallah nutti hima namni agartan duwit godhaati nutti himaati kanuma gaa rabbiin isinaa eegu balaa tasarra rabbiin isinaa eegu waan hamarra rabbiin isinaa tiisu bakka jirtanitti bakka nagaa rabbiin isiniif haa taasisu. Muumin toota hundarraan isa awwaare jaalaan arganne ergamaa jaala. Nuufne rabbi